Hello, hubbiye. Wayyee Mee maaliif si godhee maaliif narraa fagaattaa? Akkaan si jaaladhu osoo beektuu mee maaliif na miitaa? Sababa takkaan malee maaliif na jibbitaa? sin jibbine wallaahi garuu sin jaaladhu jaalala je'ee sitta bachuu hin fadhuu. Maal jecha jirta habiibii? Dubbiin tun dhugaadha. Osoon si jaaladhu osoon si yaadu na dhiiste jechuudha. Anis osuman si yaaduu si dhiisuuf murteessee sumaaf yaadeeti an dhiifama yoon si balleessee hariiroo ammaa caalaa hiree teeta fuulduraan na yaachisee. Bultiidhaaf nan jaalanne eda ati hogguma duraatu hubbiyyee akkan na dhiistee deemuun sitti hin ulfaatu. Osoon si dhiisuu hin feene dirqamee filadheetin jira hobaa dhugaa bultii ijaaruu hin geenye an maaliifin sitti kijibaa hammeenyatti narraa hin fudhatin anis obboleettiin qabaa garuu akka obboleeyyanitti rabbiif jechan si jaaladhaa akkuman obboleettii tiyyaaf yaaduttiin siif yaadaa jiraadhaa jaalala tiyya irraanfadhu anis teenin irraanfadhaa jaalala tiyya irraanfadhu anis teenin irraanfadhaa.